البلق aduh bobo wajib ما pak يجي ندير بدر الجبل كي جيب أي شيء والله أشوف كمان بتوقع يسافر كتير ميدي وايد دين بدر جيتم دي سمره الدنيا أجا No, sabbaruu qabda bakka sabbari. No. Ibsa wanni tokko ani wallahi niin qoosa jechuu siif galee niin qoosa ani ustaazaa akkasitti akki namaa kanallee beellee isaarrattu waa tokko inni waamee jechaa oola wallahi waamee qanaan jechaa oola ustaazni kun jechuu yoo jaarti isaa post godhe waa'ee dhumaana na ilaallatu wayii jedhee barreessa garuu ani inni yaani wanti dhagaamu waa godhu ani immoo waa takkallee isaan jechuun barbaadu maaliif jenna kan dura uummanni jedhanii ni yoo isa gaa jechuudha sagalee garumoo ani isaafillee deebii dhabee osoo hin taane ni jiraani inni erga kabaja isaa ofirratti hin beekne ani isa dhiisuu qaba sagalee isa jiralee deemuun qabu garuu ani ammallee taanaan ani ba'ee isaa arrabsaan jiru ba'ee isa qeeqaan jiru waa takka koomentiiyyuu kan hin kennu koomentii dhuma seeraatiin kennaaf malee Amma achi jalatti maal jaa jirta boniyye koomentii isaa jalatti suman argaame suman eegaar. Maaliif na eegdaa ani barakkin jedhee anumatu onni cabde jedheeni anumatu onni cabe anumatu fayyisa ka mucayyoon maali onni cabe ishiin fayyisuun qabdu ka Mucayyoon onni fayyifteera akka fayyifte argeetin jira. Miyyoon akka eessa argite viidiyoo dari oromoon teenya barrakkoon keessa waanuma argitan qofa amantu eessa argite amma onni isaa cabee achuma jira moo fayyeera moo ka jedhu eessa argite Video daqiiqaa sekondii 60 madaalte jechuudha. No. Dhaggeeffadhu maallaqa kuma dhibbanaati yattu sanillee akka kijibatees dubbatee jira. Waa hedduun haasofnu jedhee. Ibsa waa hedduun haasofnu jedhee haasu yoo kijibatee maani barreessiti yuun hin qaba. Maallaqa isaan qofaa miti. Wallahi maallaqni kiyya kalliqaan irraa fudhatee yoo isa bira ni jira. Ani garuu kaleessa baraaniif inni yeroo gaarii dabarsinee jira. Ani har'a hammeenya isaa dubbachuun barbaadu yaani waa'eedhuma jaalala keenya waa'eedhuma uummata irratti ifatee qofan dubbadha malee wanna private jedhamu tokko ati amma isa kana sabbartee yoo hojii jiraatte rasii wayyu maalidhaas immoo hay fiqirii dare maal asii isuma jala hay inni haara fuudhis amma jaartii wajji rafaa jira halkan ni rafaa jaartii wajji ganama ni dhiqataa hin dhaqqabuu bar gisee kan viidiyoo waraaban jira ustaazni rafuutti hin jiru suuraa Ay, guddi booni. Maaliif rafuudhis? Maali waan rafaa mana mbekaraa godhaa jira. Isinis naafuma godhu jirti. Jaalala isaa dhooqa baate dura oggoonniti wannan jettu. Ay, amma kami rafa barra mun taatu barama hujii qabaami halkan. Hojiin isaa online dha. Online dha. Walumaa kanatti dhagee dubbii goola obsa dubbii goola bala dhageeffadha. Ayyee. Jarana dubbii goola beetiin irraa bu'a. Kiyyaa asoo tokko eegalle ni goolamna. Namni nu dhaggeeffata waan taateef. Walumaa galatti. Yalla. Tafsiira qayyareen jira ammayyetti. Dhagee walumaa galatti osoo booniyyeen ustaazni fuudhee jira. Intala fuudhe. Intala isirra bareeddu fuudhe. Tanuma akkasiiti shamara. Uroo akkasiin qabduu qabdi. Dhaabbata isirri ol qabdi malee isii gadi hin qabdu. Ustaazni muuduu isii keessaa bee isii bilooke. Bilookuu isii ragaa isinii. Ogwaasoti siafaan ittiin qabanaan. Ogwaati maa itti siin dorguu danda'a. Maaliif bareedina akkasii qabaa waladda booniyyeeni bituni dhageeffadhu waladda. Akkamitti jee tokkoffaa irratti booniyyeeni araadaadha. Araadaa kun sin jiru araadaa kiyya maraataa kiyyachaa turte ni beektu. Booniyyeen san lamma darratti. Si araadaadha isheetii kan taphachuu barbaaddetti jaan turtu koseetti sabboona haala kanaa dhisi. Araadaa jechuun kiyya soori araadaa miti maraataa mitiiti mee maqaama amma bayaanaa barreessitu FBC irratti booniyyeen isin namaa si booda. Dabbal araadaa jennee bara maraataa jechaa turte kiyyee bara maraataa ni beektaa waan kana ni beektaa. Yaa. Maraataa jechaan turre isin. Gaafa mucaa jenna jentu maraataa kiyya jechaan turre booniyyeen. Lammadammoo. Sirriidha. Booniyyeen amma booda waa'ee maama bayaan kaafte taanaan walaa mana aslii dhayite walaa mana baafeetii dhayite nuti viidiyoo isii takka takkatti hin qabne ni waraabbanne. Lammadammoo amma booda
كنا مجيو تاني تأثرت إسلام ودسن تمو جانا أنا أنا ورنا بيخاولا كويس سا أمان تبي بلي في أنا ورا مانجس تي في ده كان نسي لك تنا كورا ما جت ني بيتا لكن كده وانا سنجت مجيون ما بيان جتو والله نما إيه بكاب نمني ربي بوني رحم بس نما إيه بكاب أكمل تيجي بوني nama ififun jirre amantaa muslimaatiin dhufee sababa diiniidhaan mucaan gartee himtiyyoo tana niin guddifadha jee dheeraattus gabaabbattus rakkoo sii qabaattus amantaan diinii nama kabajijiyee fuudhe si galtee kana firra wallaaltee ifa kaabbatuu barbaaddi amma maama bayaan eeybani qaba eeyba haadha abbaa isaa qaba akkamitti nama kana rabbi irraa hambisee muciyyoo bareedduu afaan sii keessi akka nuura ilkaan sii ilkaan daraartuu tulluu fakkaatu san rabbi itti qabe duurummaa wajjin intala buskuta fakkaatu san بالله عليك ما شاء الله تبارك الله لما دمو وبريتي تاني خنا سجارة نسخة بني جيستي ردوفتي وخان قرتي ولد ترجتني تارجيتي خي سجارة سبونا تخنا الركتين كنا كيسين قستي رمبان اتقامة ما متى يا فريتون دندا الركتين ما جتني بيتا ونيني كنا كذي ونيني كنا بالي هذا ما أنا مركات بالي هذا ما أنا مركات كمين تديسة سبونا جدول سيرين برلمان جرو يعني جرو كله ديفهم لا جدو زين لكن مالك جنان كنا مال جتني بيتا كنا ني بوني وجين جيستي رتيسيتي كيتو ولي ترجتني متيون جدة إنسان تاني يروني أدرنا دونغ دوم بكبرا دونغ تيجي حبيبتي تارجتا كينيا كيسان كرين نجي أمبولتي تكيسة توفر بونيين نتي هماتي تسامني ديفني مسكين إني أما بودا بونيين بربور جنان آخرت دي أثر راجل جينات سليم نني بينك كتير جل وصلاتا اتفق في ترتيب أنا سا ما كذب qalbii qabu haasoo ini sin haasoo itti ni waraabama qalbii takkaan haasoo biriitu badda dafa kulle هولا تفوق في أيه قالت أبي دبال غير ما نسينا عرست دبين بوني جيسان مجان كن حاجة إلمون ما جالت وبلايا والله لازم اتتكاتي يروم مرة ملكتين والله الوان ستيما أما مجان كن ما جواته ولا لا تيمتي جالت جوانا ما قوتي إجرا ما بلا قوتي سيقلته والله ما لف جالته چندن جالت كفاية سيقوتي جاللا قودي أما بونيين carraa bal'aa isii kanname amma mucaa bultii jaara jala deemuun guruupiin jaaramne afaan isii qabsiisuu dandeenya nuti onni gartee xiqqoo ka hudduun isii gabbaatallee akkana birootti isirraan dubbatinitti micoon tun kara islaamummaa dhufte nu malee naman qabdu jenneeti cinaacha isii gartee irruusan guutuudhaaf wallaahi irraa afaan qabanne irraa qaanfanne ka isiin qaanfachuu didde dhalaan hudduu isii garsiifte ziizizrool maal jechuunu isin safuu dhabdee nyaara haaddachuudha. Isin uummata Oromoo irratti nyaara haaddatte. Nuti immoo sababa islaamummaatti dhufuutiif irraa qaanfanne wallaahi laazim. Wallaahi gara kiyyaa karasaaniif si galtee erga isin qaanfii wallaaltee zigaan wallaaltee safuu Oromoo wallaaltee safuu islaamummaa wallaaltee. Namni qaanfatee irraa qaanyii wallaaltee Oromoo guyyuma lama girri gooti. Arabaakis bilashaalante. Dhaggeeffadhu badhala hariifa nuti harargeen faan hedduu badhala guddatti dhaggeeffadhu Oromoon badhala baay'ee guddatti wallaa isii dalagaa godhanna tana booda yoo abbaan kabajaa dhuundhuma tokko ofirra kaa'ee namni dhuundhuma lama sirraa kaasii galtee yoo isiiniif kabajuu baatte gurbaa kanarraa amma booda wallaahi isii xinneessineeti ziiroon baay'ifna ammataa kiyyaaf wallaahi laazim huccuu baafadha isaatii deemee furarrabsee ajandaan haa godhataniif ajandaa osoo hin godhannetti isii irraa dalaguudha. Sigalte mama ba kabajaa fi darajaa qaba nama diin barsiisu kabajaan fuudhe sharafa godhee taa'u jira maaliif akka kiyyatti mucaan kun sharafan dhabinidha maaliif dhaakiran baasinidha rabbiin miidhamaa bira jira isiin miitee biraa deemte dhaggeeffadhu irra miila dhiqatte wallahi laazim arrammoo isiin muudii irra qabachuu hariifummaa tam irra qabdi isiin mee hariifummaa tam irra qabdi hariifa namaa jechuu dhugatti hoci deebine hariifa namaa jechuun nama diin rabbii beeku hariifa namaa jechuun bakka irraa dhufee fi bakka itti deemu ka beeku biyya irraa hin kalaqame du'eetiin ka'a nama beeku nama karaa rabbi irra qabsaa'utu hariifa namaatti dhugatti hoci deebine wallaahi wabillaahi kariim hariifa namaa jechuun nama hudduu nama agarsiisuu fi nama muudii goggooyduu namarra qabatu miti nuti akka islaamatti waanne nuti ijoollee musliimaa akkasi beena islaamni qaroomaadha
إسلام أرومان amma maqaa dhaabbatanii araadaa kiyya jechuun ariifummaa itti fuuf. hariifummaa nuti dabbaa agarsiisuu fi nuti carraa gartee teknooloojiitu nu balleesse barnoota dhabuu takka nu goggodhe immoo akkasii wajjin nama abbaa feete amantii feeterra hariifa nuti amma warras gubbaadha irra badaa namaa ka jedhamu anaaf isa boonaa kana si galtee ammoo nutu tartiiba islaamummaa teenya eegganneeti haga tokkollee hoo gartee imaanni keenya da'iifallee ta'e jiraachaa jirra amantii teenyarra illee haga xiqqaa tokko ni beeynuuti hin kasaarre alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sigalte ammoo hariifa namaa jechuun nama diin rabbii barsiisuu du'eetiin kaaji'ee namatti qophaa'u maamma bayan wallaahi laazim warabbal ka'aba abbaa fedhe caala namni gartee diin barsiisuu guyyatti ajrii meeqa argata sigalte naafi sirra jira abbaa feetar feemas abbaa feetarra rabbi bira isaa sadarkaa qaba karaa rabbi irra qabsaa'u jira eenyu isa gaa dahaba inni sigalte tanaafuu booniyyee kabajaaf godhe kabajaaf irraa mulqin ani wallaahi osoo na bira jiraatte harkaanin qabee akkanatti sirarraasa wallaahi sirrarraasa baalagee qiyaasan qabne baalagee ta rabbi sodaanne ta nama sodaan osoo rabbi sodaatte sodaa rabbi jechuun dhageeffadhu booniyyee gaafa namni si arkullee gaafa namni si dhagarrellee ija rabbi sodaachuu rabbi irraa qaanfachuu dukkana keessatti rabbi irraa qaanfachuu sodaa rabbi jechuun ati nam hudduu nama agarsiise sodaan rabbii qalbirra sin jirtu hijaaba kaayyachuu miti sodaa rabbii qalbeeku rabbii dhuga ammoo ati sodaa rabbii osoo jaartii namaati osoo nikaa rasuulaa qabdu jechuu hudduu nama agarsiifte habiibti sigaltee imaana kan kee da'iifa maama bayaan hin geessu sigaltee ka jannata namaa kan nu rabbii ka azaaba namaa kan nu rabbii garuu kana sidaan geessuu hin danda'u ammoo kabajaaf godhi kabajaaf irraa mulqin ati nama hudduu nama agarsiise nama osoo jaartii namaa hudduu nama dura qabate kanaadaaf jecha adeeroo nuti dhiiraa kanaada aniin tun adgartu tuni 50 miilatti kaatee 50 harkatti kaa'ee na alabuuk jedhii marra dhee bulookee faa birata nama imaana qaburraay sigaltee gaggaban qabnu nuti nikaa rasuul hudduu nama agarsiifnu namni hudduu banee nama agarsiise akkamitti afaan akkamii muudii namarra qabata ati amma ariifa jaamta badawa itti naa karaate osoo ijoollee harargee tana beeyte yaa booniyyee wallaahi sila arra mudiin qaqqabattu sitti nama miciyyoo kannaa jaamsan kennaa si kabanya oromooni if eeggadhu kannaati kennaa wanni dhaamu hoo jiraatte kennaa si kabanya oromoo biraa kabaja qabdaa jecha tokko siin hin ji'u adabadhu kennaa tana laal dubbii tuttuuteeti akka nuti ijoollee harargee kana mee badawan seenaa aboo nuti nama hariifummaa Itoophiyaa guutuu taakka jee barsiise laal ijoollee harargee tana faa mudii irratti hin qabate naana biroo irra qabadda gandumma naan jiinaa malee. Kennaa sanii dhaamsadhaami viidiyoo akkasii deemi dhaamsadhaami sirriitti kennaan afaan dhoyfatteeti jecha tokko jettee micootti kaastee callisti laal sigaltee lilmee dirtee nuti sirra hariifa laal ama dhibba takka miiliyoona takka sirra hariifa kennaa dhaabbadhu anammati jaartii namaati haadha namaati kabajaan bultii ta'e keessa jirta waan takka sin jechuun fadhu adabadhu qofan sin jaa. Adabadhu qofan sin jaa maaliifuu namni bultii keessa jiru lola fa'aa dhufuu danda'a bultii namaa diiguu danda'a tanaafuu an sababa bultii ta'eeti diiguu sin takka lola si ta'uu hin barbaadu maaliifuu an xiyyaara mallaadha akka feeteedha si ta'uu hin barbaadu kabajami garuu kabajaaf godhu qofan sin jaa yoo atiif kabajuu baattee irra booda miccoo zallaalii tanaa hojii zallaalii taatee bultii ta'e dagattee ilmoo ta'e dagattee si wajjin gaddeebnee taakka jennee waliin lakkoonnaa feeti. Adabadhu micoo sharmuuxa tana wajji sharmuuxan ta'ini ati jaartii namaati sharafa qabda oromoo biraayi tun micoo sharmuuxa wajji sharmuuxan ta'in shallee yalla fixadhe galatooma na dhaggeeffachuuf wallaahi. Mata kanaa dubbata takka caarranaa kan jaalibsa ollee galatoo sagalee kiyyoo jiraata ollee waan gaarii dhaamteef. Maammeen boodiyyee jaalataa akka dubbiin balleessinaa jira. Okay galatooma yaada gaarii kaaste ollee dabbaala obsi ollee ana sirra waa tokko dubbachuun barbaada takkaffaa booniyyee wanni amma dhiyeenya kana haasawaa jirtu dhugaadha waan rongiidha waan dogoggoraati waan isin ta'an. Waan bultii namaa keessatti isin barbaachifne booniyyeen deengaddaa fi deengaddaa ta'an boonsisaa isin gurbaa isin boonsisaa turte hojii ol qabate wallahi dhugaa dubbachuuf biyya harargee hunda abaaraa ture sigaleen biyyeen harargee tun nama najisa farratti isin dhiistu nama qulqulluu malee simatu booniyyee bifa kanaan biyya harargee hunda abaaree firraa akka isin bakka isin irraa haftu namni godhee jechuu barbaadetti nama harargee bireenuu dabre
kun dhugaa lafa jiru. Inni itti aanu wanni dubbachuu barbaadu jaarsaaf jaartiin gaafa wajjin jiran yookaan gaafa wanna taameera keessa galuun waan jiran. Tarii maama baanii fi booniyyan viidiyoo walirraa waraaban qabanii isa jiru tilmaamu nurra jiraachuu qabu. Har'a garuu gaafa nuti gabbaanee bakka takka irratti bullee booniyyan fi yooma viidiyoo sheekaa guddaa nu gabbaaste salpheetaa keenya eenyutti gaafatama tokko kana bakka kana. Hola. Dama. Ati maal haasoftaa? Ati maal haasofuu jirraa? Ati maal haasoftaa? Harargee tana takka takka banni beeyna bara. Negatiivii isiin haasoftuu fi jecha dhaabbatu. Maali moo gurbaan rabbiin akkuma ta'e? Barra ustaaza namni kun sheekha bara. Nama ulamaati. Naandiftani. Oo meeshaan dhaggeeffadha. Maamma bayaan meeshaan isaa gabbaatu dhiira. Dhaggeeffadha. Maamma bayaan nagaafadha. Ibsaa keenya maamma bayaan yoo meeshaan gabbaatellee dhiira isee baga gabbaate. Baga hoo gabbaatellee maali kun waan nama yaachisu qaba. Maal dubbii sala kun salamaan. Innis kulli asuma dhaabne galatoome ibsaa yeroo takkanaa dubbata. Maame namni lakkaan dhawataan guddachaa ol deema akka namaatti malee gadi hin deemu rabbi gasin oofin. Nuti amma kan ijaa gurbaan jawaala biraa inni jokute gurbaan maal jee kute. Ummata ibsalee nan baasin haa yaadni xiyyeessin hanqa tuni dhiistan malee maana baaste. Guyyaadhaa miti please maqaa balleessi jaarsa nama maqaa balleessu kun yaadaa miti. Ayyee galatoom. Okay yaada kiyyatiin. Maami guyyaadhaa qophachiisu. Amma naa dubbata yaadaan kiyya. Gurbaa maamee dhaggeeffadhu meeshaan nu hundaa qaba laal meeshaan dhiiraa nu hunda qaba atis ni qabdanii ni qaba meeshaa addunyaa tana guutuu deema. Kamaamma bayaan dura kamaamma baanaa amani yoo meeshaa ta'e rabbittiin si kakadda. Kakadhee sitti hima. Yoo meeshaa ta'e hawustaata dura keetti baanaa amani. Aboo waldiisa. Yaada dhufa. La waldiisa yaada deema. Kara yaada. Ayyee galatoom. Laal akkasii amma zaamaan goon ergaa takkaa dhaamsa. Nasiyaa akka oromummaatti, akka namummaatti, akka islaamummaatti, akka obbolummaatti booniyyee qaqqabsiisaa jirra malee arrabatti illee hin jirru lolli illee hin badamne ragaxxaallee miti balleessuullee miti amma dhaamsa. Akka nama sammuu qabuutti haa wal hubannu haa wal dhageenyu. Sirraa fokkotaa sirraa hin deemu muudii dabbaramaadhaa inni kun ekspaartiidha dhiisi. Akkana si wayyaa akkana kootu fayyadu himaa jirra. Akkasumatti dhaga'a. Waan takka booniyye waan takka sitti warra. Tokkoffaa humna amantaati. Lammaffaa humna harargummaati. Sadaffaa humna dhiirummaati. Afraffaan ammoo humna namummaati. Waa afran kana maamma bayaan yakkite ati. Bara maamma bayaan si wajjin jiru maamma bayaan wantoota afran amma kaase kana lagatee kana keessaa bahe. Waa afran kanaan itti qaanu jechuu kiyya. Amma waraanni takkaa'u wardiyaan maamma bayaan warroota afran amma maqaa siyaame kana. Akka amantaatti, akka harargummaatti, akka oromummaatti, akka namummaatti, akka dhiirummaatti. Warroonni kun hundi waraana maamma bayaan. Dubbii ati asii booda dubbattuu fi hojiilee fofokkotaa maamma bayaan irratti ati hojjettuuf jarri kun hundi diina keeti. Nama ati firan qabdu. Tokkoffaa rabbi si jibbee jechuudhaaf anaa dilaawaa sanattiseera. Immoo ilmi namaa si jibbee jira. Haqaan sitti himan. Ilmi namaa si jibbee jira. Baay'ee sheeka qaanesite. Ustaaza balleessite. Wallaahi shee amini birootu sitti aaree jira. Sheekotiin gurguddaan baalee ta'aarsi tajjimmaa ta'an argisitti aaranii jira. Gaafa sheetichi kun akka isaan hin dhageenye goote sitti aare jirru kun. Haa wal hubannu. Haa wal hubannu. Inda'um maqaan kan kee hanga xaqlaa ministeeritti ajaan kee deemee girachuu kiyya. Ulamaa'ii gurguddaa majlisa Oromiyaa irraa hanga majlisa federaalaatti sababa bayaanii namni dhagaatti hin dhageen hin jiru. It's a redis. Qaana waan jaarraa kanaa yoo jiraate eenyu caalaa booniyyeedha. Kanaaf sadarkaatti nama qeexu sadarkaatti dubbattu. Sanurraa yaabbaa mancaate kitaaba kan itti barasi maraataa kiyyeetti amma maqaa dhaabbattee waan takkaan himuufi barbaada sabboona. Amma fakkeenyaaf waan takkaan siima booniyye warri akkaas